بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله أكم نجازر توفيا ببدرات تنك جراتنا بدين قبا كنجا قبا تن أبدين قبا بكجرتن النجاتها ما سنتوبني خيري سندر بني سنجرا فيديو كي هرّا إسا يوكين سينا بريدا تكجر إن شاء الله أبدي قبا هقول ما فيديو كنا نولين ترى لايكي شيري سبسكرايبي وروحين دقتنا سنندر ورمون قبا قاريا تاتن أكسب بلينكيا سينا نراكم ماليو كجت تنتاتا سينا نراكني إنتلا بيا دبي تكا يعني جافت مبدو جتشو وان شين تكا وليلا إن شاء الله هذا الفيديو كنا نولي ترى أكي راكي يا سندر إنتلا تنتكا بيا دبيتي بوتي جارتي إلمان هرتي بامنا غاري إلمان غاري ولين أصوج راجع جرتو نبيتني إيرجري فرصة كنا في هذا منا إساكنا ولين وديس شيء هنجم مجلس دلقما يرو دلقا دفع دبين دفع رفو مكانك كنا وكل هالما ميديا كنا رتها أملتشو على كل حال إنتلون توني حالا كنتي ثم جراتها جرتو هدو تكملت يعني هنت أفشتيجو يرو كنا ما مرتستين إنتلون توني أنين هذا يومي جرو عذابا كنا كجرا دا أنين توني هذا يومي jiru dayyaqee yookiin jiru dhiphataa kana keessa jiraadha osoo ilmaan gaarii jaarsa gaarii qabaachaa jiru osoo wanni takkanatti hin hir'atin walaakin jiru biyya kana keessatti gammachuu argachaa hin jiru maaliin godhuu qabaa jette osuma haala kanaan wanni jettu saahiba qabdi intaloon tuni intalatti takka saahiba ishiitii sinaaba irratti wal barannatti fakkaata akka qeessichaati jechuudha intaloo sana dubbiste jiruuti akkana hedduu takka xaffashee hedduu takka waan godhu wallaalee maal naa dhaamtaa jette intaloon ishiin akkana jettuun tuni intaloo sooshaal miidiyaa irratti yoomiyyaati ishii mana keessa waan hojjechaa ooltu waan godhaa ooltu gara googtu gara dhuftu hundi miidiyaa kanarra oola jechuudha tasawwarte viidiyoo gadhiistu hundi isaatu garri ishiin gootuuf garri ishiin dhuftu wanni ishiin nyaattuuf wanni ishiin dhuftu maal ishiin akka gootuuf maal ishiin akka hin goone miidiyaa kanarratti oolaa jechuun mutaabi'ina yookiin hordoftoota hedduu qabdi. yeroo kana maal jetteen saahibattiin ishii tunii intalatti haadhalmaanii bultii gaarii qabdu tanaan kottu jetteen natu sii himaa akka ati gootu anattu sii himaa jetteen waan ati gootu jetteen sinaaban qabdu jetteen nan qaba jettee sinaaba tayyib baga sinaaba qabaatee dubbiin laaftuudha jettee oluma baateetuma nama takkaa filatteetuma walumaan odeessitaa jetteen bas oduma bichaa jetteen jechuudha eenyummaa keetiin beeku eenyummaa isaan beeku jetteen shaksummaa eenyummaa keetiin himin eenyummaa isaa sittiin himu sawaaliif yookiin oduma qofa jidduu keessanitti wanti hun dabarsitanii jette intaloon tu waan jiru kana itti dhiphateeru waan itti fakkaateeru jiruun ishii bultii ishii bareedaa suni jecha intaloo kanaaf fudhatte xayyibatteen ani sinaabni kiyya hisaaba kiyya khaasaadha ammallee dhiirri takka huna jala hin jiru dhalaa qofaadha akkamiin nama dhiiraa ati jettu kanaa jiru argachuu danda'a jetteen jechuudha yeroo kana maal jetteen saahibattiin ishii hatta sooshaal miidiyaa irratti wanni gootuuf wanni dhiirtu hundi sooshaal miidiyaa irra oolu kuni natu sii fidaa jetteen kakkisi isaan narratti dhiisi ani hedduun isaanii na bira dhufanii kana gaafachaa oolanii natu fidee dhufee si biraan geehaa atiin tun bas makaasuma waan dhuunfaa keetii ittiin haasahinii zibadhi akkanumatti yeroo xaffashta jiru kee waliin dabarsee jettee jechuudha طيبتين جتنا رافقتين نمشي جت تصن اللي تبدي في ولتي أوديسو كأني نبيتني من بليكي بكا نمني بدين أولا يرو بدون ما أساسا هم مولدس نمني هوسة كيرو أولا سنت إسلام بدن بدون ما أساسا سنت وتشو بريدا جبابا كنا فكرت وفكر سبحان الله وسمشي وجهازه بلت بيا لما سدي باتي هم عليه yeroo kana namichi kun maal jedhe aniin kunaaf itku sila wal barree wal agarree ana kanallee agartee aniin tunillee amala kee kanatti agarree bifaanillee wal agaruu dhabnu maal qaba footootu yookiin suuraa kee hunaa ergite jettee yeroo kana intaloon asitti rifate ani kunutti suuraa kee si ergaa anaa fidhatti bas jidduu keenya haasaa malee wanti takka alaqaa nu jidduu hin jiru jette jechuudha yaa obboleettiiti nama takkaatti ergu wala ja'u shaa kanaa walitti illee hin sawwaru sawwaree hin qabadhu of biratti kalas naa ergi achumatti dubbiin dhaabbataa jedhee waa gara goguun qabu waa bakka itti fidadhu qabu sinaa barratti ergite yeroo kana intaloon tun hin dedde walaakin ni beetan gaa namni nama kada'u takka yaani bifa akkuma tan jedhe bifa bareedaa uffatee dhufa awwala sanii sossobaatama intaloo san
suuraa san ergisiise jechuudha. Yeroo kana ergisiisu lakki kana miti kun hin bareedu suuraa biraa ergii jedheen jechuuf bareeche. Suuraa biraatti ergite mallee sossobaa jira gaa namichi uffata gaariitti uffateera. Obsumma kana kuxuwaa kana godhanii maal jedheerri guyyaan booda irratti laazim anaafi ati wal agaruu qabnaa jedhe. Yoo naafi ati wal agarre ani suuraa kee kana jaarsa kee bakka dalaguun beekaa ani waan isaan beekaa moqaa isaan beekaa ani suuraa kee kana isatti ergaa kana miti jenna laazim anaafi ati wal agaruu qabnaa jedhe. Maxaamatti wal agaruu qabnaa jedheen jechuudha. Amma maal gooti gaa? Okkee jettee jechuudha. Bas maxaama wal agarree suuraa kana sittin jawwaala koo sittin kennaa jedhee subhaanallah sittin kennaa jawwaala koo kana keessaa harka kee furmaati yookiin biileet goote hin tarataa jedhee. Hayyaa jettee jechuudha. Bira dheegxee yeroo bira dheegxu maxaamatti jawwaalatti kenne. Akkuma jedhe jawwaalatti kenne walaakin jawwaalli inni itti kenne jawwaala biraarra dabarfatee jawwaala faadiitti kenne jechuudha. Jawwaalli kiyya kaleessa ni jalaa badee ture achumaan furmaata ta'e suuraan takka waan jiru waa takka yaaddaa inni jedhee jechuudha. Yeroo kana mara inni viidiyoo waraabaa jira shi. Awwala gara isaa dhufturraan kaastee haga maxaama kana keessa waliin jiran irraa kaastee waan odeessan kana mara sawaraa jira shi jechuudha. Yeroo kanarratti maal jedhee dhageehi jedhee. Suuraan kinoo, viidiyoon kinoo, anaa fi ati laazim shuggaa yookiin yaani mana bakka jireenya kun waliin dhaquu qabnaa jedhee jechuudha. Akkamitti akkanaan jettaa maali jette jechuudha. Achiin deegna waa takka jidduu kiyyaaf jidduu kee wanni biraa hin jiru bas kuma duraanii san oduu qofaadha hin dheqnaa jedhe jechuudha. Waan gootuun qabdu gaa amansiisa shidha akka sanitti ka'anii shuggaa san waliin dheqanii jechuudha. Yeroo dhaqan shuggaa isa qofa miti warreen akka saahii fakkaattonni akka saahii nama jallisoon uffata bareedaa uffatanii keessa isaanii badaan hedduu jira jechuudha. Achitti intaloo san katumuu kamaal godhuutti taphatanii ol taphatanii gadi taphatanii mataa ishii jijjiiranii jechuudha. Murtii gaarii san irratti balleessanii jechuudha. Eega sanii ishii gadhiisanii achi taphatanii katuma tumee kawaan godhe hedduu taphatanii haadha almaanii niitii guddoo tanaa jechuudha. Way ijoollee dhaawwala niitii guddoo tana jechuudha. Ofirraa gara mana ishiitii ari'an. Yeroo mana galtu jaartii immoo yaani immoo qabii'i. Jaarsi si jaartiin kootu maal ta'e yaaddaa har'a laboruu lawayyiti jedha intaloon daranuma yaaddi itti jabaachuu ka'e. Maal taate mana haakimaa si geessuu hin maal jenna lalala takka hin taane jettiin jedhu jaartiin. Hayyo maal taate mana warra koo hidha dhuunfadha mana warra koo hin geessi jettee. Mana warraa geesse. Yeroo warra bira geesse akkuma geessetti jaarsi gara mana ofii deebinaan intaloon abbaa fi haadha rakkoftee hojiin kiyya kanan godhe kanan balleesse kanattu na mudate feetan na jeesaa feetan na dhiisaa dubbiin isin harka geesse mirga keessanii jette jechuudha. Yeroo kana abbaanii fi haadhi ni rifatan. Sila wanni dhageenyu kun dhugumaa jedhanii ni rifatan jechuudha. Wanni dhageessan kun dhugaa waan taate waan na mudate na jeessan kinoohii na dhiistan kinoohii. Butiin kiyyallee sobaa kanaa hin rabbatee jetti. Yeroo kana abbaa kalaas dubbiin bakka akkas taate obsi anatu jaarsa kee bilbilee suutaan isa fahamsiisaa jedhee jaarsa bilbilee jaarsa hedduu jaarsallee yeroo dhageemu amanuu dadhabee jechuudha. Laannu dubbii waan amanamuun hedduu takka amanuu dadhabee hedduu takka rifate innillee akka sanitti boodarratti qissaan kuni ijoolleen intaloo san akkasitti taphatan suni ilaa ammaa tanaa hidhaa jiranii jedhan gara waggaa 15 bira hidhaan itti murtaa'ee ilaa ammaa qadiyyaan isaanii hin dhumanne jedhan jechuudha. Intaloon awwala walitti fidde sunillee jarri himan isiinillee waliin jirtu nu kophaa miti jarri gaa wali muka way takkaalamaa jarri ni way tana qofaa balleessine silaa mamlakaa san guutuu akkanumatti jirraa jedhanii himanii ilaa ammaa san jarri sun qadiyyaan isaanii hin dhaabbanne jedhanii warri qissaa kana kaasee obboleeyyan kiyya warra ijoollee keenyallee wanni kana hedduu mudate wanni suuraa gadhiisuu maal kana fidulleen waan akkana kana badii takitti yoo balleessite kana yoo gootuu kana siin dhiisoo siin jedhu dhiira ilaati saddeetii abadan hin amaneen isa kijiba isaa hin abadan dhugaa si wanni jechuudhaami badii san caalu si tarkaanfachiisuudhaan kama awwalaa sanarratti of qaqqabadhu rabboo achiisin geehini laa qaddara Allahu achi geesse kama awwalaa sanarratti of qaqqabadhu achuma dhaabbadhu siin jedhu kabiraatti